Zeleniksiin akkuma UK ba'aniin osoo hin turin barbaachisummaa Ameerikaan hubannaa deeggarsa Ameerikaa irraa arganne hundaafis ni galateeffanna jechuun toora X isaanii irratti barreessan. Kunis kan ta'e erga dubbii jajjabaa walitti isaan buuse Zeleniksii fi pirezidaantii Ameerikaa gidduutti waajjira Oval keessatti taasifame guyyoota muraasa booda yoo ta'u, Tiraampii fi ittaanaan isaanii Zeleniksiin deeggarsa waraanaa fi siyaasaa Ameerikaan taasifteef galata gahaa akka hin qabne himan. Zeleniksiin itti dabaluudhaan barreeffama isaa irratti guyyaa tokkoofillee yeroo Yuukireen galata ittiin galchine hin turre jechuudhaan kunis galata walabummaa keenya eeguuti jechuun ibsa. Akkasumas gargaarsi michoota isaa idil addunyaa irraa taasifamuuf nageenya ofii isaatiifis akka ta'e kaasuun nagaa waraadhaafis wabii nageenya furtuu ta'uu kaasan. Akkasumas Zeleniksiin waldhabdee isaanii fi Doonaald Tiraamp gidduutti mudateen booda tokkummaa biyyoonni Awurooppaa biyya isaa gargaaruuf agarsiisaniif galateeffatan. Kan odeeffannee BBC Afaan Oromoodha.